Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya kabajamoo akkam nagaa fayyaa keessanii jirtan bakka jiraatanii dhaamsa gabaabduu takkaan isinii qabadhe. Dhaamsi gabaabduun isinii qabadhe sunis maali jennaani ijoollee teenya tan Saa'ud Arabiyaa keessatti argaman ilmaan Oromoo hundumti keessan haalli yeroo ammaa Saa'ud Arabiyaa keessatti ta'aatiin jiru haala baay'ee ulfaataa fi haala baay'ee nama sodaachisaadha. Wanti ta'amaa jirus osoo obboleeyyan keenya kan asiin dura qofaman mana hidhaa keessatti guuramanii gara biyyaatti galfamanii odoo isaan taa'aa jiranii kabiraa irratti akkaan adamsanii qabaniitiin gara mana hidhaatti guuraa jiranii keessattuu naannawaa Makkaa, Jiddaa, Xaa'if naannoo kanatti akkaan hammaatee jira. Kanaafiyyuu dhaamsaan isinii qabu obboleeyyan keenya warra mana hidhaa keessatti hidhamanii yeroo dheeraa waggaa tokkoof baatii lama baatii sadii haga waggaa lamaatti mana hidhaa keessa taa'aa turaniif haga ammaatti namni tokko kan dubbataa jiru hin jiru. Yeroo dheeraadhaaf callifnee taa'aa turre jechuudha isaan dagannee. Kanaafiyyuu ammaayyuu irrumatti dabalaniitiin nama keenya qabanii guuranii gara mana hidhaatti galchaa jiran jechuudha. Rabbi nu haa eegu. Tokko obboleewwan keenya kan yeroo dheeraa mana hidhaa keessatti guuramaniitiin mana hidhaa taa'aa jiran saniif sagalee ta'uu wanta qabnuun wanta dandeenyuun iyyuu fi jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni sooshaal miidiyaa guddaa qaban, warroonni feesbuukiin isaanii guddaa, warroonni dhageettii qaban, warroonni tiivii qaban, warroonni dhageettii qabdan jechuudha guutumatti obboleewwan keenya. Kanaaf sagalee ta'uun nurra jiraatuu qaba jechuudha. Lammatta ijoolleen naannoo baadiyyaa dalagaa jirtanii fi magaalaa keessa jiraatanillee akkaan of eeguu qabdan jechuudha. Yeroo kanatti mootummaan Saa'udii akka malee maraattee akka malee nama adamsitee nama qabaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu warri baadiyyaa jiraatan haga ilaa baadiyyaa bakka gaalaas ta'ee bakka re'ee daladees ta'ee bootaa mazra'aa bakka adda addaatitti akkaan deemanii barbaadanii nama qabaa jiran waan ta'eef akka duraan of eegan caalaa sirriitti of eeguu qabdanii. Keessattuu warri magaalaa jiraatan warri mana galtan jechuudha. Halkan cabsaniitiin mana namaatti seenanii mana nama guuruun عمليات وجود ذاك المستودع اثيوبي توزعوا يمين يسار توزعوا يمين يسار عمليات هجوا اهجم امسك يا ولد فوقت تعلتني نمني لبود أبدا هندوت جرا شرطان هندوت رفتي وان تكاسن قلنا قبمون أجلي قبمون وانو مجرو في دامون اللي يا ربنا وكان شغالو سوانا جو شرطا ديفا يفجيتشا أكنتاني akka lubbuuti san garmalatti hin baafne shortaa dheefaa jecha akka makiina jala fiidanii hin buune keessattuu warri magaalaa keessa jiraatan akka manarra utaaltanii hin caccabne akka waa tokko hin taane isin jechuu barbaada. Ijoollee warri baadiyyaa jiraatanis wanti isin dhaamu gurfaa keessan yeroo teettan galgalas ta'e yeroo kamuyyuu of eeggannoon taa'uu qabdan osoo hin beekamin isinirraa bahaniitiin isin qaban waan ta'eef uummanni yeroo ammaa akkaan hadhaa'ee akkaan maraatee jira akkaan tuffatamnee jira akkaan baqqaanu adamsutti jiran jechuudha. Kanaafiyyuu of eeguu qabdan. Yeroo baay'ee tamma'aa gurratti kaa'attanii wanta adda addaa wanta sagalee guddisu kana dhageeffataa gurfaa keessatti walitti baay'atanii bakka tokkotti jammaamtanii taa'aa haala kanaan of dagattanii yoo ta'etan osoo hin beekin bakka tokkotti guuramtan jechuudha. Kun of eeggannoo cimaa gochuu qabdan jechuudha. Wanta of eeggannoo cimaa gochuun isinirra jiraatu. Takka warri duraan akka walitti deemtanii wal dhuftanii warri madaraa fakkeenyaaf amma madaraa yoo fudhanne namni baay'atee naannoo tokko dalagaa nama 100 nama 50 haga nama namni hedduun naannoo tokko dalagaa namni kun gurfaa lama gala bakka sanatti walitti jam'amtanii teettanii of dagattanii haasaa bantanii akka bakka tokkotti hin guuramne of eeggannoo ka duraanii caalaa godhuu qabdan. Yoo raftan ala rafuu qabdan. Warri magaalaallee of eegdanii bas dhukattanii akkuma rabbiitiin laaffitetti of eeguu qabdan jechuudha. Keessattuu dhaamsi akkaan cimaan isinii dhaamu warri magaalaa shorxaa jalaa dheefa jettanii mootummaan akka nuun qabne jettanii lubbuu teessan garmalatti akka hin baafne lubbuu teessan akka bilaash hin goone jechuudha. Kun dhaamsa kiyya jabaadha kan akkaan isinii dhaama jechuudha. Maaliif jennaan nama baay'eetu fooqarraa odoo dheessu fooqarraa kufeetiin kan lubbuu isaa dhabu jira. Osoo ammallee shorxaa jalaa dheessu makiinaa hin beekamne jala bu'eetiin lubbuu isaa dhabu jira. Ka garaagaraatiin lubbuu dhabu jira. Kanaafiyyuu yoo fiigee jalaa baha karaan kun anas hin miidhu anas baasuu danda'a kan jetteetiin beektu taate malee muddamteetuma akkuma muddamteen qileerraa of keettee lubbuu tantee garmalatti hin dhabini qabamuu waan jiru namni qabamaa yoo rabbiin nama galchee hin galanii bas wanti hundaa yoo rabbi fedhe jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoon ani isin dhaamu kana jechuudha. Wantin akkaan isinitti dhaammadhu obboleewwan keenya kan mana hidhaa keessatti rakkatanii mana hidhaa keessatti dararamanii mana hidhaa keessatti cinqamaa jiraniif sagalee haa taanu wanta dandeenyuuf haa dubbannu. Sirriitti dubbatuu fi qabna jechuudha. Warri miidiyaa guguddaa qabdan warri akkaan sagalee keessan dhaga'amu
sirriitti wanta kanarraa dubbatu qabdan jechuudha. Atumaaniin dhaamti kiyya kana jechuudha. Haga dhaamta biraatiin walitti deemnutti nagaa hannu tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.